Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tole egaa deebinee dhufnee jirra. Har'aan tanaas barnoota herregaa kutaa 8ffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa mata dureen keenya har'aan tanaatis waa'ee kofoota haala rog-sadeeti. Egaa yeroo dabre akkuma beekamu kofoota keessa rog-sadee laallee turre. Kofoota keessa rog-sadee irratti illee gilgaala 5 tuqaa takka illee isiniif dalageetiin ture. Mee amma immoo tiyaramii kofa ala rog-sadee kan jiru haa laallu. Kofoota ala rog-sadee gaafa jennu akkuma kofoonni keessa rog-sadee ilaallee turretti kofoota ala rog-sadeetis yoo ilaallu mee danaa kanarratti rog-sadee kana haa ilaallu. Rog-sadeen kun akkuma beekamu roga sadii kan qabu asiin kofa A, kofa B fi kofa C yoo jenne kofti gaa as keessaan uumamu ni jira. Sararri kun akkanatti kan dabru yoo ta'e inni gubbaatillee asiin akkana gad deeme inni asiin jiru kunillee akkanatti bifa kanaan kan kutu yoo ta'e kofti as keessaan uumamu as keessatti kan uumamu kunii fi asiin ala kanaan kan uumamu kuni waliif hirkoodha yookiin kofoota waliin duubaati. Ammallee kofti asiin qixa kanaan uumamuu fi asiin sarara kanarratti illee kan uumamu kofoota waliin duubaati. Akkasuma asiin kan uumamuu fi qixa kanaan akkanatti kan uumamu kofoota waliin duubaati. Haa ta'u inni kun akka waliigalaatti sararaa tokko yookiin qajeelaa tokko irratti argama. Inni asiin akkanatti uumamu kunis sararaa qajeelaa tokko irratti uumamee jira. Asiin illee gaafa akkana ilaallu qixa kanaan akkanatti uumamu sararaa qajeelaa irratti uumamee jira jechuudha. Mee asirratti yoo laalle akkuma danaa kanarratti agarru kofa A bakka kanatti vertexii A dha. Vertexii A bakka kana jira. Vertexii B dha kun vertexii C dha. Egaa asirratti yoo ilaallu amma kofti lakkoofsa afuriin agarsiifamee jiru fi lakkoofsa takkaan agarsiifamee jiru kuni walitti ida'amuu danda'ama. 180 ta'a jechuun sarara qajeelaa irratti uumame waan ta'eef 2 fi 6 irratti kan uumames kofoota waliif duubaa yookiin kofoota waliif hirkooti jechuudha. Kofoota waliif hirkooti. Ida'amni isaanii digirii 180. Akkasuma lakkoofsa 3 fi 8 irratti kan argamus kofoota waliif hirkoo yookiin kofoota waliin duubaati. Ida'amni isaanii digirii 180. Egaa asirratti kofoota ala rog-sadee kan jennu lakkoofsa 6, lakkoofsa 4, lakkoofsa 5, 8, 9, lakkoofsa 7 kanneen kofoota ala rog-sadee jedhamanii. Meegaa tiyaaramiin kofoota ala rog-sadee ta'u maal jaa? Isa dura hubadhu kana haa ilaallu. Hubadhu jaa yoo rogoonni rog-sadee tokko vertexii irraa dheereeffame rog-sadee tokko vertexii irraa dheereeffame jechuun akkanatti tuttuqaadhaan kan agarsiifame kana jechuudha. Tuttuqaadhaan kan agarsiifame kana vertexii irraa kan dheereeffame jechuudha. Tuttuqaan kan agarsiifame kana. Asirratti gaamma rog-sadee yoo rogoonni rog-sadee tokko vertexii irraa dheereeffame kofti roga maddii isaatti argamu waliin uumamu kofa ala rog-sadichaa ta'a jechuudha. Kana jechuun H asii H I F G E dhaa fi D'n kun maali? Kofa ala rog-sadeeti jechuudha. Kofa keessa rog-sadee kanneen jennu A, B dhaa fi C'aan immoo kofa keessa rog-sadeeti jechuudha. Kanaaf gaa rogni maddii isaatti argamu waliin uumamu kofa ala rog-sadichaati. Aadhaaf maddiitti kan argamu ala rog-sadichaati jechuudha. Akkasuma baadhaaf maddiitti kan argamu ala rog-sadichaati. C'aadhaaf maddiitti kan uumamu hundisaatu kofa ala rog-sadichaati jechuudha. Hubadhuu tokkoffaan kana ta'u hubadhuu lammaffaa irratti immoo tokkoon vertexii rog-sadee irratti kofti keessaa fi kofti alaa waliif hirkoodha jechuudha. Kana jechuun kofti keessaa fi kofti alaa waliif hirkoodha gaafa jiru faadhaa fi baa yoo walitti daane digirii 180 uumaa jechuudha. Kofoota waliif hirkooti jechuun kofa digirii 180 uumuu jechuudha. Akkasuma aadhaa fi asiin kan uumamu aadhaa fi haan olaallu aadhaa fi
Okay. Haadhaa fi haan waliif hirkoodha. Akkasuma faadhaa fi baan waliif hirkoodha. Caadhaa fi daanis waliif hirkoodha jechuudha. Tokkoon tokkoon verteksii rog-sadee irratti kofti keessaa fi kofti alaa waliif hirkoodha jedha. Tole sadaffaa irratti hubadhuu qabxii sadaffaa irratti tokkoon tokkoon verteksii rog-sadee irratti kofti alaa lama safarri isaanii walqixa ta'e waliin duuba ta'antu jira jechuudha. Egaa yeroo kanaas kam jechuu barbaadeeti tokkoon tokkoon kofoota alaa kofoonni rog-sadee kana kofoota alaa lama safarri isaanii walqixa ta'eetu waliin duuba ta'antu jira jedha. Kana jechuun daadhaa fi een waliin duuba safarri isaaniitis walqixa. Echiidhaa fi aayin waliin duuba safarri isaaniitis walqixa. Akkasuma faadhaa fi gaalleen waliin duuba safarri isaaniitis waliin qixa. Teeramiin kunis hubadhuun kunis kana kan ibsudha. Mee gara teeramiitti haa dabarru. Teeramii kofa ala rog-sadee teeramii 5.2 ala rog-sadeeti. Rog-sadee tokko keessatti safarri kofa alaa tokko ida'ama safara kofoota keessaa lamaan fuullee isaati ja'a. Rog-sadee tokko keessatti safarri kofa alaa tokko ida'ama safara kofoota keessaa lamaan fuullee isaati. Asirratti gaamma kana jechuun tole gaamma asirratti yeroo kofa alaa echii ta'e kana barbaannu kofa alaa f haa barbaannu. Fakkeenyaaf kofa alaa f kana yoo barbaanne f'n maal ta'a? Ida'ama aadhaa fi caati jechuudha. Aadhaa fi caa yoo walitti daane kofa alaa kana argannaa jechuudha. Safarri isaanii wal qixxeedha waan ta'eef. Kofa aadhaa fi kofa aadhaa fi caa yoo walitti daane f'dhaa wajjin wal qixxeedha. Akkasuma h argachuudhaaf baadhaa fi caa yoo walitti daane h kanaa wajjin wal qixxeedha. Akkasuma kofa daa kana argachuudhaaf aadhaa fi baa yoo walitti daane wal qixxee ta'a jechuudha. Kana jechuun daan wal qixa ni ta'a a ida'uu baa faa wal qixa ni ta'a immoo a ida'uu caa. Kofa maddii isaa hin ta'inii lameen yoo walitti daane safara kofichaatii wajjin wal qixxeedha. Echiin baadhaa fi caa yoo walitti daane argachuu dandeenya jechuudha. Kanaas mirkaneessa ja'a kan mirkaneeffamuu qabu asirratti kan mirkaneeffamuu qabu. Daa wal qixa ni ta'a a ida'uu baa faa wal qixa ni ta'a a ida'uu caa fi h wal qixa ni ta'a baa ida'uu caa ta'uu isaaniiti jaa. Sadan keessaa tokko yoo mirkanaa'e sadan keessaa inni tokko yoo mirkanaa'e ta'e kan hafan bira bifuma wal fakkaatuun mirkanaa'uu danda'uu himama jee a ida'uu baa ida'uu caan walqixa digirii 180. Kun jechuun ida'ama kofoota keessaa rog-sadeeti sababni isaa. Daa ida'uu caan immoo daa ida'uu caan digirii 180. Kunis kofa qajeelaa waan ta'eef akkasuma a ida'uu baa ida'uu caan walqixa daa ida'uu caa wajjin walqixxeedha. A ida'uu baa ida'uu caan 180 daa ida'uu caanis 180 waan ta'eef kanaaf tarkaanfii tokkoffaa fi lammaffaa irraa. Akkasuma a ida'uu baan digirii daadhaa wajjin wal qixxeedha. A ida'uu baan aadhaa fi baan jechuudha. A fi baan daadhaa wajjin wal qixxeedha jechuudha. Daadhaa wajjin wal qixxeedha. Akkasuma daan wal qixa ni ta'a a ida'uu baa. Kana jechuun amala jijjiirraa iddooti jechuudha. Adeemsuma wal fakkaatuun amma kan mirkanaa'e daa wal qixa ni ta'a a ida'uu baatii bifuma kanaan faa wal qixa ni ta'a a ida'uu caa haa yookiin h wal qixa ni ta'a baa ida'uu caa ta'uu isaanii mirkaneessuu ni dandeenya jechuudha. Mee fakkeenya kana haa ilaallu. Fakkeenyi maal ja'a? Rog-sadee tokko irratti safarri kofa alaa 95 digirii fi safarri kofa keessaa tokko kofa alaa maddii hin taane 45 yoo ta'e
safara qofa keessaa hafanii barbaadi jaa. Egaa asirrattis bifa kamiin barbaaduu dandeenya yoo jenne akka waliigalaatti ida'amni safara kofoota keessaa lamaan fuullee hin ta'ini yoo fakkeenyaaf asiin aatee baatee caate yoo qofa alaa asiin jiru daa kajamu kana kan barbaannu ta'e ida'u baan walqixani ta'a daadha jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma akka daatti safarri alaa meeqaan nuu kenname 95tu nuu kenname. Qofti keessaa tokko immoo aan nuu kenname haa jennu. Aan sun 45tu nuuf kenname haa jennu. Kan nuuf hin kennamin ammoo baan nuuf hin kennamne yoo jenne ida'amni isaanii 45 akka aatti ida'u baan 95 yoo ta'e asirraa gaama 45 hir'isu 45 ida'u baan walqixani ta'a 95 hir'isu 45 egaa baan walqixani ta'a 95 irraa 45 yoo fuune 50 ta'a jechuudha. 50 ta'a jechuudha. Kofti baadhaas kan nuti barbaannu san meeqa ta'a? 95 irraa 45 yeroo fuunetti 50 ta'a jechuudha. 50 ta'a. Kofootni lamaan rog-sadee kana 45 fi 50 ta'u jechuudha. Kanaaf egaa yeroo walitti daanus walqixa 90 fi 5 nuu kenna waan ta'eef. Kanuma fakkaata. Gara fakkeenyatti aanutti yoo dabarre rog-sadee aabaa caadanaa armaan gadii irratti mul'ifame irratti hundaa'uudhaan gatii safara kofoota keessa hafanii fi safara kofoota ala verteksii caa irra jiru barbaadi jaa. Verteksii caa irra kan jiru barbaadi. Ammallee gatii xaa barbaadi jaa. Tole egaa asirraa kanas barbaaduu kan dandeenyu 10 xaa ida'uu 10 jechuun safara kofa alaa isa asiin uumame kana jechuudha. Kofa alaa isa asiin uumame kana. Hanga asitti kan jiru kana walqixa 10. Inni kunis eenyu wajji walqixxe ida'ama kofa asii kanaa fi kofa bakka tanaan uumamuuti. Tole egaa ida'ama kofoota kanaa gaafa jennu 70 ida'uu 4 xaa ida'uu 12ti. 4 xaa ida'uu 12ti. 70 ida'uu 4 xaa ida'uu 12 jechuun gaafa yeroo walitti idaanu bifa salphaa ta'een dalaguu dandeenya. Kana jechuun 10 xaa ida'uu 10 walqixani tahaa. 4 xaa ida'uu 12 ida'uu 70 ta'a. Ida'uu 70ti. Asii gara warra wal fakkaatu walitti fiduu dandeenya. 10 xaa walqixani ta'a. Achii 10 xaa kana biratti yoo as dabarsinu 10 xaa biratti 4 xaan as dabruu danda'a. Hir'isu 4 xaa jenna. Asii ammoo yeroo achi dabarsinu 10 kun gaafa achi dabru hir'isuu ta'a. 70 ida'uu 12 hir'isu 10 jenna. Kun 10 irraa 4 gaafa fuunu 6 xaan nu hafa walqixani ta'a. 12 irraa 10 gaafa fuunu 2 nu hafa 70 fi 2 ta'a. Tole egaa 72 6 irraa 72 illee 6 irraa jechuudha. Egaa yeroo hirrutti
72 72 jahaaf jahaxaa walqixanii ta'a 72 jala jaha yeroo jennutti xaa walqixanii ta'a 12 ta'a jechuudha. Xaan keenya eega 12 ta'e kan nuti barbaannu garuu maali waan barbaannurra hin geenye jechuudha. Xaan keenya 12 eega ta'e kan nuti barbaannu amma bakka qubee barbaachisu sanitti buuna. Verteksii baarratti kan uumamummaa 4 baay'isu verteksii baarratti kan uumamu okay. Afur baay'isuu xaa bakka xaatti 12 jenne 12 12 ida'u 12ti 12 ida'u 12 afur baay'isuu 12 12 bakka 48 ta'a 48 ida'u 12 jechuun 60 ta'a jechuun verteksii baa kanarratti kooftii uumamu 60 ta'a 60 digirii ta'a. Akkasuma verteksii A irratti kan uumamu yoo barbaanne verteksii A irratti kan uumamu 70 inni nuu kennamee jira. 70 digirii nuu kennamee jira. Qofa alaa kanarratti gaama kan bakka kanatti uumamu 10 xaa bakka jirutti baay'isu 12 ida'u 10ti. 10 baay'isuu 12 jechuun 120 ta'a. Ida'u 10 jechuun walqixa 130 ta'a jechuudha. 130 safara qofa alaati jechuudha. 130 kan ta'u safara qofa alaati. Haa ta'u gaan safara qofa alaa 130 eegatee bakka kanatti safara qofa asiin uumamullee beekuu dandeenya. Maaliif ida'amni isa kana waliigala kana 180 waan ta'eef 180 irraa 130 yoo hirrifne kan nu hafu 50 waan ta'eef qofti bakka kanatti uumamu keessaan kan uumamu 50 jechuudha. Tole mee hanga gilgaalaa walitti deebinutti mata duree ibsaa har'aan tanaa asuma irratti goolabna. Waan hordoftaniif nagaan naaf tura. Laayik sheer gochuu hin dagatinaa warreen miseensa taatanii akkasuma warreen miseensa hin ta'in laayik sheer gochaa akkasuma sabiskiraayib gochuu akka hin daganne jecha galatooma.